Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru gama Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa, Keelloo Miidiyaa, Kaayyoo Maltii Miidiyaa Serviisiin isiniif darbu qophii addaati. Qophii addaa har'aadhaan keessummaan qaba. Keessummaan keenya ogeessa fayyaati. As Oromiyaa xiqqootti jechuudha. Dr. Abdurrahman Ibrahim. Dr. Abdurrahman Abdii akkan jedhu yeroo garagaraa isiniif kaaseera. Dr. Abdiittan dhimma ba'a. Haga xumura qophii keenyaatti waliin turaan isiniin jedha. Dhimmi fuulleffannoo keenyaa inni ijoon guyyaa har'aaf nuyi qabanne keessumaa dhibeen vaayirasii koronaa akkaan jabaateeti kan jiru. Namoonni baay'een dhibeen vaayirasii koronaa amma badeeraa kanaaf bakka barbaannetti wal arguu dandeenyaadha kan jedhu. Isa kanarratti immoo ogeessi fayyaa dhimma kana waliin guyyaarraa gara guyyaatti dalagu dhaamsa qaba yookiis ergaa qaba. Turtiin keessan waliin haa ta'uun jedha. Namoonni tajaajila hawaasummaa garaagaraa barbaadan gama sana dhaquudhaan tajaajila argachuu dandeessu isiniin jenna. Kana qofa osoo hin taane dhaabbileen kana fakkaatan gama fayyaa irratti hojjetan danuudha. Isaanis kanneen akka Saabsaaraan African Youth and Family Services in Minnesota jedhamu dhimma HIV/AIDS haaluma wal fakkaatuun health disparities kan jennu yookiis almadaallii fayyaa akkasuma immoo dhimma mental health dhibee sammuu wal qabatanii fi kanneen biroo irratti hojjetu. Isaanirraas odeeffannoo argachuu dandeessu jenna. Kana qofa osoo hin taane dhaabbanni Weelshare Internationalis asitti tajaajila wal fakkaatu isiniif kennuu haaluma wal fakkaatuun dhaabbata Minnesota Senior Linkage Line jedhamu dhimma dhaabbata Triles waliin manguddootaaf gama inshuraansii fi dhimma geejibaaf carraa qabnaa jedhu. Turtiin keessan waliin haa ta'u itichaa guddataati. Keessummaan koo Dr. Abdurrahman Ibrahim Access Family Clinic irraa yookiis immoo Local Chapterii asirratti pirezidaantii IOPA jechuudha waldaa ogeessota fayyaa Oromoo idil addunyaatti waliin turaan isin jedha. Dooktar gaaffiif deebii keenyaatti osoo hin darbiin warreen nu caqasaatti jiran akkam jirtu? Akkas yoo yaa jenne galchumee nagayaa akkam nagayaa fayyumaa. Yeroo ammaa kana waa'een koovidii kun baay'ee hin dhaga'amu. Namni jireenya idileetti waan deebi'e fakkaata jechuun cidha dhaquu, birthday dhaquus ta'ee sagantaalee tokko tokko irratti gara masgiidaas yookiis cherchii deemuudhaaf baay'ee waan danqamaa jiru hin fakkaatu namni yogguu ilaalu. Walitti sissiiquun kunis baay'ee baay'ata sabateef koovidiin kun akkamii deemeera moo jira waliin oolta sabateedhaaf? Koovidiin hin deemnellee akka deemullee hin jiru. Koovid hagamma nu wajjin jira. Bifa jijjiirratee dhufaa jira. Amma akka dubbatamaa jiru yeroo ammaa kanatti BA5 vaariyaantii jedhamu kan bifa BA5 jedhamudha akka deemaa jiru. Sun ammoo namarraa namatti. Deltaaleen akkasuma namarraa namatti dafee dabraa Omicroniinis akkasii jechaa turre BA5 kunilleen hedduu namarraa namatti darba. Namni dhibee kanaan ammoo hospitaala seenuulee lakkoofsi guddachaa jira. Wanti dhuguma namni uffifate jira. Waa'ee koovidii namarraa dhagahuu hin barbaadanii. Maaskillee namni dhiisaa jira. Bakka amma walitti dhufuun iidiinis guyyaa iidallee namni hedduu walitti illee dhufaa jiraallee maaskii malee jechuudha. Nama hundaallee jechuun danda'a namni istiil maaskii keeyyatullee jiraachuun mala garuu dhibeen kun nu biraa hin deemne akkuma margaa jirtan guyyaa 7 darbi keessatti akka Minnesotaatti nama 9,520 takkaatti dhibe kanaan qabame namni du'e nama 44 hospitaalallee namni seenu almost nama 60maati. Talaallillee argaa jirra ijoolleen xixiqqoolleen talaallillee fudhachaa jirani garuu wanni ani asirraa jedhu iticha dhibeen koovid kun hin banne wanni badi televezyiinii irratti yookaan niwus irratti hin haasa'amu akka durii. Baay'ee gaarii tolega warreen nu caqasaatti jirtanii tarii namoonni COVID-19 hin jiru kana booda waa'een isaa raawwateera jettanii daataa ammaa bu'uura godhatanii of eeggannoo gochuun akkaan murteessaadha jechuudha. Amma COVIDiin kun marsaa garaagaraa akka qabudha kanatti nuuf kaaste keessumaa gosoonni dhadhalatanii dhufanii kuni amma deeltaa irra darbee kanneen biroo irra darbee amma immoo gama B5 jette yoo dogongoruu baadhee haga sadarkaa sanaatti kan deeme. Of eeggannoo moo wal fakkaatu akka duriidha kan goonu moo akkaataan nuti itti of eeggannu adda addadha jechuun yeroo darbe amma fakkeenyaa waan nuti himaatti turtanii ogeessonni fayyaa keessumaa warreen gamee IOPAs ta'e ogeessonni biroodhaa kan himaatti turtan miidiyaa irras kan ture namootaan harka wal fuudhuusaa ta'uu namatti marmuusaa ta'uu yookiis immoo namatti siiqxanii taa'uu faana jaa kan jennu akkasuma immoo waan akka santazaajerii kana harka keenya wannoo godhachuu yeroo irraa yerootti dhiqachuu ijaaf funyaan keenya xuqurraa of qusachuu kanneenidha kan yeroo darbee maatti turtan. Isa kanaafis akkasuma goona moo waan biraa goona. Talaalliinis kennamaatti jira. Talaalliin kanneen akka Pfizertu jira. Kanneen akka Modernaatu jira. Akkasuma immoo kanneen akka Johnson kan jedhamudha. Kanneen kennamaatti jiran irra guddeessa. Ammas sanuma kan nuni goonu moo waan addaati kan nuni gochuu qabnu dooktar
talaallii fi of eeggannoo isaa wal qabsiisii nuuf deebisi gaaffii lama si gaafadhe. Akkas of eeggannoon wanti jijjiirama takka illee hin jiru. Yoo danda'ame 6 feet taakkuu jaha walirraa fagaachuu, harka ol fuudhuu dhiisuu, akkuma duraanii ciqileedhaan kan wal dubbisan san yoo tolchan maaskii godhachuu, yoo bakka wayii deemnee gad deebinu at least sekendii 15-20 harki keenya saabunaadhaan dhiqachuu, namirraa addaan fagaachuu, nama hin beekne yoo bira deemne maaskii godhachuu, indoor ispeeshaalii mana keessa. Kanaafuu wanni of eeggannoo wanti jijjiirame tokkolleen hin jirtu dhuga dubbachuudhaaf. Namni tokko eleveetara takka seenanii haga fooqii fakkeenyaaf 5ffaa yookaan 6ffaa deemuudhaaf namni 2 maaskii yoo hin qabne taate haga xiqqaa sun keessatti Omicroniin BA5 jedhamu kun nama qabuu hin danda'a. Duri maal jechaa turan? At least nama takka jiran daqiiqa 15dhaaf wal bira dhaabachuu qabda. Amma daqiiqa 15 isallee hin barbaadu. Daqiiqa xiqqata keessatti yookaan sekendii xiqqata keessatti dhibeen kun nam tokkorraati nama darbuu danda'a. Omicron BA5 kun wanti amma gabaafamaa jiru sun. Talaalliin ammoo akkuma jirutti jira. Wanti jijjiirame hin jirtu. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Garuu irra kan rikeemendii goon Moderna fi Pfizer yoo danda'ame sun lamaan akka namni fudhatudha. Kan CDC illee rikeemendii godhu. Johnsonii boodatti hambisanii jechuudha. So wanni jijjiirame hin jiru gara talaalliitiin. Talaalliidhaan wanni jijjiirame wanni adda jiraate talaalliin ijoollee xixiqqoo dhufee jira. Umriin isaanii amata 6 ol ka ta'e amma talaallamuu ni danda'anii. Baatii 6. Baatii 6. Ji'a 6 ol yookaan baatii 6 ol kan ta'an Pfizeris jira, Modernaanis jira. Kan Pfizerii ijoolleen baatiin isaa umriin isaanii ji'a 6 ol ta'e ji'a 6 haga amata 4 jiran doosii 3 fudhatan. Ka tokkoffaa fudhatanii isa lammaffaa torbaan 3 haga 8 keessatti fudhachuu ni danda'anii. Isa sadaffaa ammoo guyyaa lammaffaa sun fudhataniin booda torbaan 8 eeganiiti ka fudhattu ijoolleen. Yoo kan Modernaa fudhatan taate ammoo Modernaan ji'a 6 haga amata 5 ni jira. Isaan ammoo ka Pfizerii doozii 3 jennee ijoollee umriin isaanii ji'a 6 haga amata 4 jiruuf. Kan Modernaa ammoo ijoolleen umriin isaanii ji'a 6 haga amata 5 jiruuf doosiin isaan fudhatan 2. Ka tokkoffaa fudhatan ka lammaffaa ji'a torbaan 4 haga 8 keessatti isa lammaffaa fudhachuu ni danda'an. Ijoolleen umriin isaanii amata 6 haga 10 takka jiran Modernaa jechuudha. Sunis doozuma 2 ka tokkoffaa fudhatan isa lammaffaa ji'a torbaan 4 haga 8 keessatti akka fudhataniin wanni amma haara'ee talaallii ilaalchisee wanni dabalame suni ka ijoolleen umriin isaanii ji'a 6 ol ta'e suni qofaatti itti daragama. Baay'ee gaarii tole dooktar qabxiilee murteessoo nuuf kaasteetta keessumaa talaalliin kun faayidaa akka qabuu fi namoota baatii 6 kaasee sadarkaa garagaraatti jiran akka fudhachuu qabanidha kanatti kaaste. Isaan keessaa keessumaa Ameerikaa kanatti kan kennamaatti ture gosoota 3dha akkuma kaasteyyuu. Isaanis Pfizer kan jennu haaluma wal fakkaatuun Modernaa fi Johnson & Johnsonidha. Dubbii kee keessatti garuu nuni baay'ee rikemendi kan goonu Pfizerii fi Modernaadha kan jedhu kaaste. Maal rakkoo jira moo Johnson & Johnsoniin namoonni maal hubachuu qabu isa kanarratti maalii fi iddoo garagaraa yoo dhaqxe saayitii hundatti Johnson & Johnson yeroo si mudatu qaba waan ta'eef gama sanaan qorannoo ba'eetu jira moo wanta mul'ateetu jira moo maaliif inni sun xiqqoo ishee gara booddeetti qabamaatti jirama? So wanti inni booddeetti qabamaa jiruuf akkuma yeroo jalqaba talaalliin Johnson & Johnson yeroo inni kennamuu jalqabe especially namootaan dubartii umriin isaanii umrii dhala keessa kan jiru yoo fudhatan ture garuu yeroo jalqaba sanirra namoonni 6 hospitaala seenanii turan. Wanni isaan hospitaala seenanillee maalidha? Dhiigni mata keessatti itituudhaan yookaan ammoo blood clot kan jedhamu sun. Erga sanillee ammoo side effectii hedduu akka qabu jechuun waan akka paralyzii nama godhuu waan Guillain-Barré syndrome dhibeen kan neervii xiqqoo daamee jiran godhu sunillee namirratti argaallee turanii. CDC'n barreessee clearly isaan maal jedhan recommend ka godhan messenger RNA ka ta'an. Messenger RNA ka ta'an ammoo isaan lamaan Pfizerii fi Moderna. So sun lamaan osoo jiru yoo akka emergency hin ta'in especially nama dubartii umriin isaanii umrii dhala keessa jiru Johnson & Johnson personally akka fudhatanillee recommend hin godhu. CDC illee ammoo irra caala wanti isaan nuun jechaa jiran namoonni yoo talaallii fudhachuu dhufan
ka messenger RNA san Moderna fi Pfizer akka fudhatan encourage godhaa ergaan nu dhaqqabaa jiru CDC irraa. So kanaaf wanni nu sun lamaan irra caalsisnee recommend goonuuf yookaan immoo fudhadhaa namaan jennuuf Johnson & Johnson irraa. Tole Dooktar waan amma kaaste keessatti keessumaa dubbii kee keessatti waa'ee dubartootaa kaasteetta ruumeriiwwan turan keessaa namoonni jalqaba waa'ee talaallii kanaa wal qabatee shakkii garaagaraa qabu ture jechuun namni hanga hubatee afaan dhaga'uun sabarraa dhaga'uun hubatuutti gaaffiiwwan turan keessaa tokko talaalliin kun foon booyyee qaba kan jedhu tureera uummata keessa jechuu kooti kan hawaasa keessa jiruun jechaatti jira. Inni kan biroo immoo namoonni biroo hafuura 666 jedhan yookiis 666 ispiriitii akkasii hafuura akkasii qaba kan jedhantu turani. Kaawwan isaanii immoo chiipsii qaama keenyatti godhan kuni bakkeerraa bakkeetti gaafa sochoonu ittiin nu qorachuu barbaadu jarri kuni. Kanaaf isa kanan fudhannu kan jedhutu turani. Gariin immoo dhala nu dhorkaa kan jedhus turaniiru. Beeksisa tokko immoo kan dhaabbanni keessan Ayooppaan dalage tokkotu jira. Innis dhimma talaallii walii wal qabatee rakkoon qabu kan jedhu wayii tokko hojjeteera. Har'a irratti wanti jiru maal agarsiisa? Beeksisa kana tarii daawwannee walitti deebina. Beeksisni kun baatii waggaa darbeedha kan dhaabbata gama Ramzii kaawuntiidhaan karaa dhaabbata Meetarii Ejensii jedhamuudhaan kan gara miidiyaa keenyaatti ergame yeroo addaa taphachiisneerra. Dhaabbata keessaniin akka hojjetame garuu viidiyochi agarsiisa sabateef mee viidiyoo sana xiqqoo ishee daawwannee walitti deebina. Dhiibbaan wanti kun da'umsa irratti qabuun jira laata? Isa kana irratti ati maal jetta? Waan amma waa'ee Jaansaniin kaasteedhaa fi daawwattoota keenyaa qophiin nu caqasaatti jirtanii gama Oromoo Diyaaspooraa miidiyaadhaan isiniif darbaatti kan jiru qophii addaati. Qophii addaa keenya har'aatti immoo mariisisaa kan jiru Dooktar Abdurrahmaani. Dooktar Abdurrahmaan waliin keessumaa dhimmi fuulleffannoo keenyaa dhimma vaayirasii koronaati. Yeroo kana keessatti immoo namoonni maal gochuu qabu kan jedhu irratti dhaamsa qaba. Qophii kana gama Keelii Reediyoo 101.7 haaluma wal fakkaatuun chaanaalii 16ffaan nu caqasaatti jirtu. Warreen gama marsaalee hawaasummaadhaan nu hordofaatti jirtanis irraa akka barattan abdii goona. Hayyee harka fuune. Maqaan kiyya Aishaa Aliiti. Ani ogummaan kiyya nersiidha yookaan waa'ee fayyaa keessaan hojjedha. Ramzii kaawuntii keessatti waldaa hawaasa Oromootirraa nin hirmaadha. Guyyaa tokko daa'ima argachuuf karoora ni qabda yoo ta'e talaallii COVID-19 fudhachuun hagam fayyaa kiyya miidha jettee yaaduun malta. Oduun gaariin jirtu ragaan talaalliin COVID-19 rakkoo ulfarratti fidu yookiin ulfa miidhu mul'isu tokkolleen hin jiru. Dhugumatti rakkoon dhala dhabuu miidhaa rakkoo talaallii kamirraahuu fudhachuun wal qabatuu miti. Hojiin talaallii qaamni kee vaayirasii COVID-19 akkamitti akka ifirraa ittisu barsiisuudha. Yeroo qaamni kee akkaataa miidhaan irra gahuu maluu danda'u firraa ittiin ittisu baratee ofiinuu talaallichi ni dhabamsiisa. Talaalliin kun waa tokkolleen isaa qaama kee keessatti hin hafu. Yaaddawuun waa'ee talaallii fi hormaataa yookaan dahumsa qabaachuun humaa rakkoo hin qabu. Hormaanni fayyaa keenya keessatti hedduu fardiidha. Waa'ee talaallii COVID-19 fi ulfaa laalchisee odeeffannoo dabalataa argachuuf ogeessa yookaan doktora kee waliin haasawi. Galatoomaa. Ayyeen daawwattoota hordoftoota keenyaa egaa beeksisa kana daawwanneetti kan deebinee beeksisni kun dhaabbatuma Dooktar Abdiinfaa keessa jiraniin qophaa'ee garuu gama Ramzii kaawuntiidhaan yookiis bulchiinsa tokkoon kan inni dhiyaate. Mee dhaamsi isin kaasaatti jirtan kana garuu namoota gidduu kan jiru immoo ruumeriin faallaasa kanaati Dooktar. Tarii namoonni maaliif akka jedhu laata? Isinoo maal jettu dhimma kanarratti? Akkasii Aishaan ammallee galatoom jedhaani bal'inaan waan kana jechuun gabaabsitee hubannoo jiru kan information jiru laf keettee jirti akkuma jettu inni kun amata darbe dalagame garuu information yookaan guidelinesiin jijjiiramaatuma dhufa. Ammallee anin yeroo amma kan CDC website illee ni ilaalla yeroo hundi haara'ee baay'ee jiraati. Wanti nu beekuu qabnu jalqaba namni tokko ka pregnant woman yookaan nama dubartii daa'ima garaa qaban irraa kaana
dubartii daa'ima garaa qabdu takkaa fi ka daa'ima garaa hin qabne lama nama lama wal biraa qabnee ka laallu taate dhibee koovidiidhaan yoo ka qabaman taate namni daa'ima garaa qabsun hedduu miidhama. Koovidiin nama san hedduu miidhaa jechuudha. Nama daa'ima garaa hin qabne caala. Kanaafuu akkuma asirratti argaa jirru dhibeen yookaan talaalliin koovid vaaksiinii kun daa'ima nama garaa qabuudhaaf ni kennama. Wanti dhowwama takkallee hin jiru. Asirratti argaa jirru getting COVID-19 vaccine can help protect you from getting very sick from COVID-19. Kun nama hundaafuu akkasuma garuu namni daa'ima garaa qabu yoo amma xiqqoo scrollii karaa gadi goote amma gartee evidence sun gubbaat COVID-19 vaccination during pregnancy safe and effective jedha. Hedduu safeidha. Hedduu effective illee kan jechuun maalidha harmee haadha suniif haadha daa'ima garaa qabdu sun dhibeen kun akka itti hin jabaan yoo fakkeenyaaf yoo qabatee akka itti hin jabaan gargaara. Ammatti laayinuma saniin booda waan jedha there is currently no evidence that any vaccine including COVID-19 vaccine cause fertility problems in women or men. Kan jechuun waan dhala nama dhowwuu kan jedhu suniidhaaf deebii wanni deebisu kana CDC'n evidensiin yookaan ammoo ragaan mul'ate akka vaaksiiniin kun dhala nama dhowwu ragaan mul'ate haga amma takkallee hin jirudha wanti isaan jechaa jiran. Kanaafuu CDC'n wanni nu gorsaa jiru akka talaalliin kun nama daa'ima garaa qabu kan pregnant ta'eef safe ta'e akka ammallee effective akka rakkoo homaatu irratti hin finne akka dhala hin dhowwin sunidha wanni isaan dubbachaa jiran. Yoo gadi buune ilaallee ammallee namoonni pregnant ta'an kun organizationii addaatu jira. Tokkiin warra advisory committee oluma ba'imee ni argina page san gubbaatti oluma deemi. American College of Obstetrician and Gynecologists ka jedhan. Warri kun irra caalaa continue as goote ni website sun si keessa. Warri dhaabbanni kun waa'ee dubartii daa'ima garaa qabanii irratti kan hojjetanii isaanis researchii isaanii yookaan ammoo waan jiru summarize godhaniiti update kan godhaa jiranii. Isaan dhaabbanni kun wanti isaan recommend godhan akka namni daa'ima garaa qabu yookiin ammoo kan daa'ima harma hoosisaa jiran akka koovidii talaallii koovid kan fudhatanidha kan isaan gorsaa jiran. Isaanis kan irra caalaa messenger RNA COVID-19 vaccine are preferred over the J&J kan jedhu laayina lammaffaa sun gubbaa yoo ilaalte wanta reefu nu dubbachaa turre sani. Messenger RNA kun Modernaa fi Pfizeridha. Modernaa Pfizeriin J&J caala filatamaadha waan jedhu nama talaallii kan fudhachuu danda'uuf especially dubartii maqaa dhoofne turre jalqaba irratti. Kanaafuu iticha wanni gabaabsine asirratti an jedhu evidensiin ka CDC illee argine ka warra OBG kanallee yookaan ECAG jedhan kanas argine talaallii kan fudhachuun dubartii daa'ima garaa qabdu irratti dhiibban inni fidu takkallee hin jiru. Nama daa'ima argachuu fedhullee ammoo argachuu hin dhowwu. Nama daa'ima harma hoosisaa jirullee homa rakkoon inni itti fidu hin jiru. Isaa wanni isaa ilaalan faayidaa isaatii fi dhiibba isaa wal bira qaban ilaalan. Kanaafuu talaallii kan fudhachuun faayidaa isaatti irra caala. Akkuma jalqaba irra jennu namni pregnant ta'e yookaan daa'ima garaa qabu nama daa'ima garaa hin qabne caala dhibee kanaa yoo qabame miidhamuu danda'a. Hospitaal seenutti jira, ICU ciisu jira, achii intubeetii godhanii ammoo maashina nama kaa'utti jira. Kan ammoo diqqeessuudhaaf talaallii koovidii kan safe and effective waan ta'eef akka fudhatamu kan gorfamaa jiru. Kanuma onneen illee jechuu barbaadu. Baay'ee gaarii tole egaa ifamaa baay'ee gaariidha. Maarreen egaa odeeffannoo natti kaasaatti jirtu namoota gidduu ruumeriiwwan jiran kanadha. Keessumaa yogguutti abbootiin amantii dhimma amantii walii wal qabatee ka'e abbootiin amantii kallattiidhaan yogguu isaan laayivii fudhatanidha kan nuyi argaatti turre. Inni kun xiqqoo ishee shakkii gama sanaan jiru hir'iseeti kan jiru. Garuu dhimma da'umsaa wal qabatee namni kamiyyuu biyya lafaarratti waan mucaa godhachuu barbaaduudhaaf yookiin sanyiinsaa biyya lafaarra akka jiraatu waan barbaaduudhaaf komee kana waan dhiyeessaatti jiru fakkaata. Mee akka hubannoo keef ogeessa fayyaa fi namoota garagaraas gaafachuu ni malta ta'a. Namoota hedduutu gama Access Family Clinic illee isin bira dhufee waan hedduu isin gaafata. Afaanuma danda'uun sabateedhaa fi namoonni maali matu maaliif shakkii kana keessa galanii maal faa jedhu dooktar
jechuun komiin kun hin jira uummata keessaa uummatuma komatu sana immoo tajaajiltu sabateedhaa fi sababoonni namoonni himatan maaliidhaa fi maaliif yeroo adda addaa vaksiiniin kun shakkamame? Wantumaatiin jalqaba irraa jette namni tokko maal jedhaa booyyee yookaan poorkii qabaa jedhanii ingiriidiyentii isa keessaa immoo talaalliin kun sadeenu booyyee yookaan poorkii hin qabu. Inni lammaffaan ammoo nu rifiwujii yookaan immigraantii waan taaneef mootummaan Ameerikaa bakka nu deemnu tiraakii nu godhuudhaaf akka paaspoortii isaaniitiin tiraakii nu godhan vaaksiinaallee tiraakii nu godhan waan jedhu garuu chiipsiin namkee kaanii tiraakii ittiin nam godhan illee hin jiru. Wanti biraalleen ammoo ka'uma kaaste sanii lakki namni ijoolleen dubartii ispeeshaalii talaallii kan yoo fudhatan daa'ima argachuu hin danda'anii yookiin ammoo daa'im namni piriignaantii ta'ee yoo fudhate daa'ima namarraa akka garaachisu namarraa ba'uutti yookaan abboorta akka inni godhutti nam hubannoo akkasii qabutti jiru. Akkuma jennu wanni hagammaa mul'isa evidensiin hin jirtu. Namootan daa'ima garaa qaban tokko ammoo yoo akkas nu bira dhufan waan evidensiin jiru itti himna. Yookaallee ammoo warra yoo piriignaantii ta'an OBG follow godhanii isin piriinaatal kee akka jedhamu suni warra ispeeshaalistii sun niidhaan akka wal haasa'anii fudhatanidha kan nu gorsinu. Kan biraa ammoo talaalli kana yoo fudhatanii dhibee vaayirasumayyuu dhibee koovidiyyuu namatti fidaa malee wanni inni vaayirasii namarraa diqqeessu akka illee hin jiru waan jiru gaafin akkasiillee ni kaati. Dhibeen kun ammoo vaaksiinii kun dhibee namatti hin fidu yookaan koovidii nama hin qabsiisu waan koovidii wal fakkaataadhaan jechuun midhaasanii fi akka namni kenna yoo dhibeen yookaan vaayirasiin dhugumaa nu qabatti akka namni kenna wal baratee nagaadhaan waliin jiraatan waan nu gargaaru malee vaayirasii dhibee nu qabsiisu miti. Namni biraan malee shakkiin isaan qaba maalidhaa? Nama talaalli kan yeroo lama yookaan yeroo sadii fudhatee ammallee koovidiin qabama argaa jira. Maaliif fudhadhaa yoo namni sun kan qabamu taate wanni an fudhadhuuf faayidaan isa maali waan jiru. Hubannoon akka namni itti hubatu namkeen qofaa miti nama hundaa kunin akka namni itti hubatu maalidhaa? Akka talaalli kan fudhachuun koovidii nama hin qabsiisne namni akkasii fudhachaa jira. Garuu talaalli kan fudhachuun dhibee koovidii akka siin qaban siin dhowu. Wanni inni si gargaaru maalidhaa akka dhibeen koovidii kun si laaffattu yookiin ammoo carraanatiin dhibeen kun si jabaatee hospitaalan seen akka si diqqaatuuf yookiin ammoo hospitaalallee qofa osoo hin ta'in ICU bakka jechuun nama kiriitikal nama hedduu dhiban itti yaalan akka tachin seen si gad diqqeessa. Namni talaalli kan fudhatee wanta lama jira fully vaccinated and then up to date kan jedhamu sullee irra deebina fully vaccinated jechuun maal jechuudha? Up to date jechuun maal jechuudha? Sunillee deebinee ilaaluu ni dandeenya. Garuu namootan fully vaccinated ta'an yoo Pfizerii fudhatan harka 95 effektiivi sun jechuun maalidha carraan ati hospitaala seenuuf qabdu persentii 5 dhibee kanirraa ati hospitaala seentee ICU ciistee du'uudhaaf. Yoo ati ammoo talaalli kan hin fudhatin carraan ati qabdu 100%. Kanaafuu namni waan sunillee wal bira qabanii ilaaluu qaban. Talaalli fudhachuun hedduu nama gargaara. Lakkoofsi hospitaala akka duraanii kaan guddachaan ka'ullee garuu namni hospitaala seenaa jiru maybe namoota immunitiin isaanii jechuun immunocompromised ta'anii dhibee adda addaa warra qaban nama umriin isaanii hedduu guddaa jechuun amata 65 ol ta'e nama akkasiif nama hospitaala keessatti mul'achaa jiru. Kanaafuu talaalli fudhachuun yeroo hundaa barbaachisaadha dhibee kana diqqeessuudhaaf. Waan ammatti dubbatte keessaa ragaa yeroo dheeraati baatii muraasa kan lakkoofse malee waa'ee namoonni talaallii fudhachuudhaan keessumaa hospitaala yogguu dhaqanii warra talaalamaniif warra hin talaalamne daataa agarsiisu tokkotu ture egaa kan bubbuleedha. Waan ammatti jette garuu justify kan godhudha wantichi. Keessumaa nam tokko talaallii yoo fudhate dhibee kanaaf hin qabamu otoo hin taane qabamuu ni danda'a. Garuu carraan inni sadarkaa wal'aansa jabaa keessa galuusaa dhiphaadha. Dandeettiin qolachuusaan jabaatas jedhudha. Isa kanaaf immoo waan ati dubbatte waan ragaa ba'u tokko kan xiqqoo bubbulee yoon dogongoruu baadhee baatii isaa argaa hin jiru laata. Baatii muraasa lakkoofseedha kun. Akka jedha kunoo Dooktar Tarii'ati akka ta'utti ibsuu fi dandeessa yoo sitti mul'ata ta'e baatii Januwaarii 17 baatii muraasa lakkoofseedha garuu waan ati jette keessaa namoota 74 ICU keessa seenan keessa na sirreessi yoon dogongore namoonni 74 ICU yookiis wal'aansa olaanaaf seenan keessa namoonni 58 warra wannoo hin fudhannedha talaallii hin fudhannedha. Namoonni 16 garuu warra talaallii fudhatanidha. Gaafa daataa kana ilaallu
waanuma ammati jettee persentii 5 kana jetteetti siiqaa jechuudha wantichi. Namoota dhaqanii ventileetarii yookiis immoo qilleensa fudhachuu dadhabanii oksijiiniin isaanitti golgamu keessaa immoo namoonni 44 namoota hin vaaksiniin ta'amne yogguu ta'anii namoonni 8 immoo warra vaaksiniin ta'amanidha yookiis talaallii fudhatanii kan jedhu agarsiisa. Wanti kun tarii akkaataan itti ibsa dogongora yoo qabaate hubachiisitii gara gaaffii koo isa xumuraattan darbaa gaaffiif deebii keenya ni raawwanna Dooktar. Galatoom waan kana deebitee waan mul'isteef faayidaa talaallii agarsiisa. Warra talaallamaniif warra hin talaalamin namni talaallame harki xiqqaadha. Hospitaal seenee yookaan ICU seenee yookaan ammoo maashinii sun itti kaawwama. Akka gaariitti ibsitee wanni asirraa sanitti dartu akka illee hin jirtu. Garuu wanni an jedhu talaalliin kun faayidaa kenni qabu waan nu irra deebee nu agarsiisu. Kanaafuu please namni talaallii kan hin fudhatin talaallama. Namni tokkoffaaf lammaffaa Johnson & Johnson Moderna Pfizer tokkoffaaf lammaffaa fudhattan umriin isaanii namoota Pfizeriidhaaf umriin isaanii amata 5 ol yoo ta'e buustara fudhachuu ni danda'an. Umriin isaanii 5 ol Pfizer yoo ta'e buustara fudhatan isa lammaffaa fudhatanii ji'a 5 eeguu qabanii achiin boodatti buustara jalqaba fudhachuu ni danda'an. Kaan ammoo namni guddaan Moderna kan fudhatan amati isaanii 18 ol yoo ta'e tokkoffaaf lammaffaa yoo fudhatan buustarri ji'a 5 boodatti kan kennamu buustarri jalqaba. Garuu namootaan umriin isaanii 50 ol ta'eedhaaf ammoo buustara lammaffaallee deebi'anii fudhachuu ni danda'an. Buustara lammaffaa fudhachuudhaaf buustara tokkoffaa fudhatanii ji'a 4 boodatti buustara lammaffaa deebi'anii fudhachuu danda'an. Kanaafuu namni buustara lammaffaa suniidhaaf eligible ta'e kan argachuu danda'u yoo jiraate akka deebi'anii fudhatan achiin boodatti namni sun update ta'e jedhama. Asirraa tammallee talaalliidhaan wal qabsiisee wanni xiqqoon jechuu barbaadu. In case amma argaa akkuma jirru dhibeen kun ol ka'aallee jira. Namni dhibee COVID kan ofirraatti argitan yookaan poozitiivii taate yoo jiraatan dawaanis jira. Paxlovid kan jedhamu takka. Dawaan kun maalidhaa? Experimental hagammaa jechuun talaallilleen duraan yeroo jalqaba emergency use authorization ture. Amma guutuma guututti hunda hin ta'in umrii haga ta'eef approved ta'ullee jalqaba emergency use authorization ture. Akkuma san dawaan Paxlovid jedhamu takka guyyaa 5 namaa kennama. Ganamas firee 3 fudhatanii galgalas habba 3 yookaan firee 3 fudhatanii guyyaa 5 fudhatanii irra caala immoo yeruma vaayirasiin sun namarratti osoo hin tarin akkuma dhibeen kun namarratti argamte yoo fudhatan akka dhibeen kun namatti hin cimne yookaan ammoo akka dhibeen kun maayil yookaan diqqaa irraatii kaatee vaayirasii nafa kan keessatti in heddummaan akka hospitaala seenan nama gargaara. Kan ammoo namni fudhatu nama hundaa miti. Hakima keessanii wal haasa'a. Fakkeenyaaf namni dhibee sukkaara qabu, nama high blood pressure qabu, nama dhibee onnee qabu. Namoota ammoo biyya keenya irraa namni dhufan hedduun latent TB waan jedhamu jira. TB active yookaan dhibee TB amma jiru osoo hin ta'in baakteeriyaan TB dhiiga keessa yoo jiraate durii dawaa kan fudhannu taate dhibee COVID yoo fuun ammoo dhibeen kun maybe nurraa cimuu waan danda'uuf kanaafuu kriteeriyaa jiran keessa latent TB namni treated ta'ellee akka kriteeriyaa tokkotti ni jira. Yoo please positive taatan bakka hunda hin jiru test and treat jedhanii bakka muraasa ni jira. Farmaasiillee hedduu gaafachuu ni dandeettanii warri farmaasistiillee yookaan bakka talaallii yookaan test itti godhatan sanillee namni isinitti himuu ni danda'a. Akkasiin dawaa sun yoo ka eligible taatan akka fudhatan asumaan gorsuu barbaada. Sun maalidhaa yoo akka dhibeen namatti hin cimne akka hospitaalin seen talaallii irratti dabalamee waan nama gargaaru waan taateef akka namni at least optioniin akkasii jiraachuun akka beekaniidha. Baay'ee gaariidha. Ayyeen warreen nu caqasaatti jirtanii gama keelii reediyoo 107 haaluma wal fakkaatuun immoo gama chaanaalii 16ffaan hordofaatti jirtan qophiin kun qophii addaati. Qophii addaan keenya immoo dhimma fayyaa irratti kan fuulleffate akkuma ijoolleen biyyaa yookiis ogeessonni biyyaa jedhan fayyaan faaya. Miidhagina jechuudha waan maraafiyyuu namni bahee galuudhaaf yookiis immoo daldalee milkaa'uudhaaf baratees barnoota isaatti milkii argachuudhaaf fayyaan waan hundumaaf faaya yookiis miidhagina jechuudha. Maarreen egaa dhimmi nuu irratti fuulleffanne dhimma talaallii vaayirasii koronaa fi wantoota wayitawaa yeroo ammaa kana jiran irratti Dr. Abdurrahman Ibrahim waliin kan nuyi tirtichaasaatti jirru yeroo ammaa kana talaalliin kennamaatti jira. Daa'imman baatii 6 kaasee hanga
manguddootaatti jechuudha. Yeroo kana keessatti immoo namoonni akkamitti respond gochaa jiru yookiis immoo kana fudhachaa jiru kan jedhuu fi kanneen biroo irratti kan nuyi kaasne beeksisa tokko lama qaba dooktar. Garuu osoo gara beeksisa kiyyatti hin darbiini gaaffii tokkoon si gaafadha. Gaaffii xumuraati. Gaaffiin kun gaaffii keenya guyyaa har'aaf jechuu kooti. Yeroo dhiyoo kana wanni beeksifame namoonni baatii 6 olii yookiis immoo daa'imman jechuudha. Talaalli akka fudhatanii CDCnis beekseeti kan jiru. Isa kanarratti namoonni hagam deebisaa jiru, hagam fudhachaa jiru akka Access Family Clinic'tti isaa ta'u akkuma waliigalaatti daataan isaa maal fakkaata? Isa kanarratti maaliifan isa kana kaasaa? Ijoollee fi baatii muraasatti iyyuu yogguu daa'ima ta'an wanta kennamutu jira. Hanga waggaa tokkos haa ta'u lama hin beekne iddoo sana hin geenye waan ta'eedhaaf. Isa kana hagam namoonni fudhachaa jiru fudhachuu isaan irrattoo precondition yookiis haal duree isaan gochuu qaban jettee ati recommend gootutu jira. Fakkeenyaaf namoonni guguddaan yogguu dhukkubbiin isaan itti dhaga'amu wantoota garagaraati kan isaan gochaatti turan. Fakkeenyaaf pain relief irraa argachuudhaan waan garagaraa fudhachaatti turan mitiiree namoonni gosoota garagaraa fudhachaatti turan. Fakkeenyaaf yeroo darbe Dr. Obsaan gaafa talaallii isaa fudhate waan itti fudhate keessaa naaf hime fakkeenyaaf. Waan akka na dhukkubbiin natti dhagahame kanan fudhadhee isa booda gosootuma paraastamoolii jechuudha. Isa kanaan akka fooyyee naaf kaase. Ijoollee yoo waan kun mudate maal gochuu qabu jettee gorsita. Waan akkasii baay'ee koomanii miti waan ta'eedhaaf ijoollee fi ani akka carraa gaafan fudhadhu homaa dhukkubbii tokko illee hin argine nagaaman fudhadhee hagammaas mallattoon ani argee hin jiru. Isa kana kan koona sii qaba kan keen qabuuf na of kolchi dooktar. Dooktarichi immoo namaa kenna malee ofiin fudhatu akkan jenne fudhateera dooktarii. Baay'ee gaarii daawwattoota keenyaaf hordoftoonni keenya gama keelii reediyoo 107 haaluma wal fakkaatuun gama chaanaalii 16ffaan hordofaatti turtanii qophiin kun qophii Oromoo Diyaasporaa Miidiyaa Kaayyoo Maltiimiidiyaa Serviisiif Keelloo Miidiyaa irratti isiniif darbe keessummaan keenya har'a Dooktar Abdiidha. Dooktar Abdii waliin immoo dhimmi fuulleffannoo keenyaa inni ijoon yeroo akkaan rakkisaa kana keessatti namoonni keenya tajaajila hawaasummaas ta'e gama talaallii vaayirasii koronaan argachuu qabuun dhaamsa isaa ture. Waan hordoftaniif galata guddaa argadhaan isiniin jedha. Amma isa tokko lama qaba. Dooktar si waliin nagaa walitti dhaabna. Beeksisa koo daawwattoota koo caqasiiseen asumaan nagaa isinitti dhaabaa. Anis asumatti nagaa isinitti dhaama. Ulfaadhaa itichaa guddataan ture. Talaalliiwwan humneessituu erga nu barbaachisu ta'anii namoonni maaliif talaallii COVID-19 fudhachuu qabu? Talaalliin ittisa hunda caalu kan nuti COVID-19 ittiin ofirraa ittisnudha. Talaalliiwwan jiran akkasuma dhibee hamaa fi du'a irraa ittisuuf ittisa cimaa kennu. Talaalliiwwan kun tatamsa'ina vaayirasichaa hir'isuun hawaasa keessan gargaaruu ni danda'a. Kun namoota hanga ammaatti talaalamuu hin dandeenye yookiin namoota talaallicha irraa ittisa gahaa argachuu hin dandeenyeef ittisa ta'a. Talaalliiwwan kunniin akaakuuwwan vaayirasichaa nuti har'a argaa jirru irratti ittisuuf bu'a qabeeyyiidha. Garuu dhibee haaraa hundi vaayirasichaaf carraa dabalataa bifa jijjiirrachuu fi talaalliiwwan kana jalaa miliquuf carraa kennaaf. Talaalliiwwan humneessituun COVID-19 akkuma talaalliiwwan humneessituu talaalliiwwan biroo vaayirasicha irraa ittisuuf ittisa sadarkaa guddaa argachuuf isin gargaaru. Ittisa jalqabaa sana argachuun garuu ammayyuu baay'ee barbaachisaadha. Hanga ammaatti hin talaalamne taanaan yeroon isaa amma. Dhiyeessaa naannoo keessanii argachuuf vaccines.org daawwadhaa. Warri kun onarra! Mana bitachuuf yookaan gurguruuf yaada qabdu yookaan mana bituun bu'aa argachuu ni barbaaddu. Yoo yeroo jalqabaaf kan bitattanis ta'e yookaan manuma qabdan gara guddaatti yookaan xiqqaatti jijjiirrachuu feetan gartuun Saamu'eel Birhaanuu Intigiriitii Riyaalitii isin gargaaruu danda'u. Lakkoofsa bilbilaa 763 744 8362 irratti bilbiluun quunnamuu dandeessu. Saamu'eel Birhaanuu Intigiriitii Riyaalitii. Talaalliin Pfizer COVID-19 daa'imman umriin waggaa 5 hanga 11tiif amma ni argama. Wiirtuun to'annaa fi ittisa dhibee daa'imman fudhachuu danda'an akka isaan talaalamaniif gorsa kenna. Daa'imman illee COVID-19 qabamuu ni danda'u. Talaallichi daa'imman fayyaatti eeguuf ittisa isaaniif kennuuf gargaara. Talaalliin COVID-19 daa'immaniif miidhaa hin qabu, bilisaa fi bu'a qabeessa.
Talaaliin Pfizer kan daa'imanii umrii 5 haga 11 talaalii Pfizer kan namoota umrii 12 fi isaa olii irra doozii talaalii xiqqaatudha. Doozii inni xiqqaan haala adda ta'een samsamame waan ta'eef iddoo talaalii kan talaalii kana qabu deemutu isinirra jira. Talaaliin COVID-19 dhibee nama hin qabsiisu. Talaaliin COVID-19 maatii mara dhibee COVID-19 irraa ittisa. Daa'imni keessan guutummaatti talaalamuuf talaallii COVID-19 doozii 2 isaan barbaachisa. Doozii tokkoffaa fi lammaffaa fudhachuu gidduutti torbee 3 eegaa. Daa'imni keessan doozii isa lammaffaa fudhatee yookiin fudhattee torban 2 booddee guutummaatti talaalameera yookiin talaalamteetti jedhama. Gaaffiiwwan kamuu yoo qabaattan dhiyeessaa kunuunsaa fayyaa waliin dubbadhaa. Toorri bilbila bilisaa kan MDH 1833 431 253 irratti argama.